Ayyee. Waraabaa akkam jirta obboleessa keenya? Nagaa keeti miti? Maa mucaa keessan akkasiin gurbaa sana jala jirtu akkasiin jaartii isaa taate maaliif nu himuu diddeetti? Ayyee. سمك بس خلصنا انتي
Bila guutuu bilbilee as keessa seete malee. Obboleessa koo gaaffii uummanni Oromooti gaafatuuf asitti nu dhiyaachuu keetiin galatooma ulfaadha. Baay'ee galatooma uummanni Oromoo sabni bal'aan amma kanaa waan gaggeeffamu. Gaaffii lama tokkotti gaafadhu. Biyyi namatti jiguu moo manni namatti jiguu wayya? Koorsaa Magarsaa jedhaman kun obboleessa Warqiiti. Hayi maal taatan? Biyyi namatti jiguu moo mukti namatti jira? Manni namatti jiguu moo biyyi namatti jiguu wayya? Gaaffii kun deebiidhaa qixxeeffamaa wajjin. Obboleessa kun. Manni namatti jiguu wayya. Nama namarraa kaasaa jechuudha. Namarraa kaasaa. Manni kalasitti mootuu taanee si yaadachiisuu. Sinqiin nu keessa jiru argaa jirra. Gadda humna meeqaan dhuftee akkaawuntii tokko booloo meeqa hojii meequma lama waatee jennee jennaan guuttattee baatee miiliyoona baatutti ammas kan biraa fiddee jennaan ammas uummanni kun arjaadha. Booloo godhee erga booloo guddifatteen booda lookeeshinii mana kan jiru sinii bane seeraan itti deemaa siniin gargaaraa jette. Gaafa sana yoo dhagahaa jiraatte biyya teessee tokko jala jiraatte maal jedhe obboleettii keenya jaalalli gosa qabdu jaalalli gadda qabdu eessaa keessattuu jaallachuu danda'a. Nama kana wal jaallattu jennaan maal jette lakki jaalalli wayii gidduu keenya kunuun jette dhageessee amma garuu akka wal jiru malee nuti wanni nu jararra barbaadaa jirru fiina wala fuudhan fiina waan barbaade ta'an reeffa mucaa kanaa eessa jira namichi malattanyaa sanarraa yoo fidu barbaadaa jirru namichi malattanyaa kanarraa yoo kana barbaadaa jirru artisti tufaatti sheer godhaa aduu eessa bahe namichuma malattanyaa sanarraa yoo nu barbaadaa jirru nagaama miti ummatu namichuma naftanyaa sanarraa yoo kan nu barbaadaa jirru baay'eesi jiru waan argaa jiru waliin kan nu barbaadaa jirru reeffa intalaa qofa dhageesse reeffa intalaa qofa barbaada eeggadda gaafadde adeegiteetta dhageesse gaaffii nuti eeggadda gaafaddes gaafuma ilmoo namaati malee waa burjaajessinee mootummaa isiitiin itti caallee maal jennee kanaaf reeffa obboleettii keenya kan dhoksee jiru dhibbaa dhibbatti kan Oromoo obboleettii keenya waan namatti dubbadhu ganni yoo jiraatte dabaleef gaaffii warra sana jedhamu gaaffii dabalaafi bakka itti abbaa manaa qabdee jechuudha. Hirmutee dasii deemtee garuu biyya san deemtee jechuudha. Achitti dhuguma namicha kana yookaan amaaraa kanatti deemtee yoo ta'e jaalala namicha kanaaf qabduuf jecha dhugaa obboleettii kiyya baay'isee dhoksitee tooyi akka reef ishii gooti yoo ta'e manni kun uummanni bal'aan dhaggeeffachaa jira jechuudha. Kun hin jira yoo ta'e guutumaan guutuutti dhimma obboleettii kiyyaatiif amma isheen saba kana fuulduratti fannifamtu ta'e bilchaata saba kana wajjin na fudhadhaa jechuudha goota. Garuu mucaa obboleettii waan ta'e jedhu dhimma hojiitiin manaa baatee bakki isheen jirtu bakka seera qabeessa miti. Akkasuma waraqaalee harkaan qabu kan jettu qofa naaf ibsite jechuudha. Akkaataan itti mana namicha kanaallee bahee too'ee agarsiisu immoo deebisee iddoo isaallee waan an beekuu dandeenyeef ani biyya kana haaraadha. Biyya kana keessa waan an deemetoo ibsuu dandeenyeef maal godheedhaan iddoo namicha kanaa beekee too'ee ibsa kan jettu itti haasaa turte jechuudha. Obboleessa koo nu subanneerraa intala Oromooti. Dararuun barbaanne nama keenya
miti sana booddee akkaataatti mana isaa argachuu qabdu hin mari'annaa jennaan lookeeshinii siifan erga jettee uummata irratti gadi hin buune hin argine ati gaafatan. Dhugaan erga guyyaa isa gaafseetti bilbilii ishee wal argachuu hin dandeenye dabaluuf hin dandeenye jechuudha. Jaalala kan ture amma yoonatti saafas immoo ishee qabu immoo bilbilii ishee quunnamaa ture sana filachuun cima wal quunnamaa ture jechuudha. Magaalaa isaa baay'ee immoo sana kennee to'i achi wal quunnamaa ture jechuudha. Gara guyyaa gaafsee onlaayinii irratti hin deemu. Garuu dhimma ishiin abbaa manaa godhattee yookaan jaalala namicha kanaatti baay'isee dhibboksi taanaa yookaan immoo reeffa baay'isee kan dhoksu taanaan uummata bal'aa uummata dhimma shaakuma jaatee ta'uu ishee gaggeeffatu kana fuudhatti akka isheen fannifamu akka isheen lubbuu isheetti fayyadamu ani wajjin dhaabadhee jechuudha irratti dubbachuu nan danda'a jechuudha. Garuu immoo dhugaan jiru yoo jiraate buleettiin kun jaalala baay'iseedhaaf qabdu waan dhageessu waa yeroo sanaaf itti dawwalame gara biyyaatti dabarsite. Akkasuma immoo jaalala waliin qabaniif jecha yeroo baay'ees wajjin haasa'aa turan jechuudha. Kaataa ishiin baay'iseen nan baallee jettee yeroo ishiin gaaffii ishii gaafachaa turte jira. Akkasuma immoo ani akka ishiin hin baanetti illee yeroo baay'ee yeroo isaa ture jira jettee yeroo inni taasifte jira jechuudha. Baay'ee jaalala guddaa wajjin qabu waan ta'eef. Ani kana qofaan dhagaye waan hin beeku amma yoonatti waan ta'e dhageessi jiru dhimma obboleettii beeksisuu akka kanatti yoo jiraate شاي انت خلك تروح انت مش هون انا هون بس مخي مش هون عارف ده بس هون انت وموت موتي راح مخي وين اثيوبيا الرقم لا يسوي اثيوبيا يا حبيبي اثيوبيا هذا كيف يتعبي هذا من أم مي؟ هذا من أم مي يتعبي سلام تغطيها لتحت؟ امسك ايه يعني ماشين يا سلام والله تكنولوجيا لما كنت انا صغير هذه كنا هيك نسويها والله تدعسي هاي بتطفي حلوة هاي والله حبيت هاي من وين جايباها انت شرياها انت جبتي هذا فكر انا بدي اخ يا حمد وين
في دخل هون دخل يوم دخل 21 وين هون؟ هون تعال حبيبي بس تعال وجهك كذا alright Hannah alright هاي كاستك بدك اثنين ولا هذه كاستك لا 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 حلوة والله بدك ثلاث لا طلعت أنا حلو لا محمد سليم يكون على هاي سليم شكرا
akkasiiti ka utuu mastaawotii irraanii gadi baatee akkasii mastaawotii miiccitu mastaawotichi buqqeenii dhattee makiinaa irratti utuu iyyitu kuftee yaadattu jiraattu reera garuu hin yaadattu akkasii garuu carraa qabeessa rabbii si hambise lubbuu siif akkas ta'anii lubbuu gurguranii hojjetanii biyya galu carraa qabeessa galaa jechuudha. Du'anii reeffi jaraa biyya yoo xiqqaate ijoollee kiristaanaa bicha islaamni yeroo du'e bakkuma jirutti qabri isaa keessaa manni isaa qabri isaa kennamee geeffama akka amantaa harki caalaa kan gale ijoollee kiristaanaa dhageesse nama kana qalbiin koo dhabee bu'an maallaqa buusaa jedhee gale 40 na bira jira Hussein jedhama galmeen jedhaa haaraa miti ijoollee biyya arabaa keessatti du'uun siluma jedhi qabsaa'ota yookiin hojjetanii maatiin dabarsanii darbu yookiin immoo hojjetanii ofiis dabarsanii maatiin dabarsanii nagaan galu lama keessaa tokko kutatanii biyyaa shamarran siigalee duuti haaraa miti walumaa galatti garuu du'anii reeffi dhabamuun kunoo politikee haaraa duubaasaa kan ammoo shamarran oromoo guutuun jireenya sin fedhan nus jira wajjin jireenya hin fedhu shamarran duutee reeffisii tumaatiin hin argin utuu oromoon hin beekin utuu sabni hin beekin dhokochuun obboleettii nu jalqabsiise godhu tokko kan ammoo mucaan kun diina shamarran oromoo guutuuti malee diina maatii jala qofaati jedhamu ni qaban reeffi dhokochuu kanee alla eeggatte jettee maal jette mucaan kun jaartii namichaa ta'uu nuti leen gaafadhe jaallatoo isa qabu kun jaallattee jennaan lakke lammaffaa irrattu miidhama oromoon miidhamee dhokotu keessa oromoo tarka keessaa qabaa sinii jedhe waan intalli kun harka keessaa qabdu malee namichi bokbaaqaan yewwana ofitti boolaa deemaa jira waan tokko hin fedhenu torbee tokko waan tokko sitti mujala mure wallaahi foonaa dhokotu ta'uu dhala biyaan kan dhimma kana wallaahi foon haadha kootii imbaasii waraqata fidhadhee maallaqa kiyyaa Saudi Arabiyaan deemee imbaasii qabadhee obboleettii kee barbaada na amani haadha koota dagadhe awwaala qabe dhiisee sin beeku inni sus amma laa tikkeetti kutadhee gara biyya gala biyyarraa Saudi Arabiyaa deemee jiru raamadaana Saudi Arabiyaatti akka wallaahi dhiigni mucaa kanaan dhugatu akka waan hundi jalaa dhumanii tallaadhaan akka waan shamarran biyya arabaa guutuun dhumanii tallaadhaa jira guyyaa gaddaati hin ba'u taanaan annan deema imbaasii dhaqee waraqaa kootiif dhiyaanaan dhaqa imbaasii dhaqee tatti imbaasii riyaadii wajjin alitti kan barbaada jechuudha ijoollee oromoo jiraachuuniif bilbilaan waan gochuutti ijoollee riyaad qophaa'anii qabu ijoollee riyaad wallaahi wa billaahi rabbi ramadaanaan nan ga'e mucaan kun hin himtu taanaan guyyaa 4-5 booda reeffi mucaa kanaan hin qabdaana hundi keessa waraabadda lafa kaadha Saudi Arabiyaan deemaa an guyyaa lamaan booda biyya kana gadhiisa guyyaa lama tulee gara guyyaa lamaan booda deemaa deemuu gara biyyaatti biyyarraa biizaa fixadhee riyaadi na amanaa kakadhee bite jedhee iyyuu nan godha nan deema yookiin wajjin hin ajjeefamanis yookiin mucaan kun lubbuun baatee yookiin du'aa si argeen dhufa jechuudha malee dhokochuu amma koo waa biqii taanaan miti kanan iyyaa jiru shamarran hin duuti rabbumatti itti fuudhee bakkuma argetti duuti garuu reeffi gurguramuun reeffi dhokochuun hin danda'amu arginee qabbarraadha amma sii galee boleessa hin ajjeefte jedhaan jiru hin ajjeesifte jedhaan jiru makiinaatti ittiin garagale yookiin asirreessan diraamichi hin nyaatu diraamichi nu liqifamu asirraa dhageesse diraamichi kun jalan baasu kushiinaa keessatti buttaa kaasiitti taata'eenitu jiru madaamii fooqirraa darbatteenitu jiru utuu wanti beeka jiru makiinaatti fanadde mee makiinaan qulqulleessa isaa fanadde nama meeqa fiteme itti agarsiisaa tumtu taajjebe hojii obboleettii gadi mee ilaali mee malaala shabakaa miti keessa galeetan koompiliinkiin daabinaa mee makiinaan kun
Eessa isaatu kanadde obboleettii keenya qofa keessa ajjeesee warra kaan dhiisee deemaa jedhee makinichi afaan baasee jechuudha. Kana makiinaalee jarri nutti ergan. Garuu shamarran Oromoo kun inumaayyuu jaarsa qabdee jedhanii isii kun jaarsa irratti jaarsaayyuu dhiiga manaa godhaa malee maqaa isin nyaattee qaalitti kun obboleettii keenya sirratti naasofnu yeroo biraa naasofnu adiisi sirratti naasofnu kan sii booddee guyyaatti qabna. Kanaaf obboleessa koo ammatti akka nu dhiyeessitu barbaadan waa biraaba tokko hangara kootii wanta hin jedhu dhiiga manaa godhaatii warri koomentii barreessuu dandeessu koomentii keessan na biratti ni dhufamaa. Kabaja qabaa koomentii keessatti aan obboleessi miikina wanta itti murteessu maatiin akkuma kooti maatiin akkuma maatii keessaniitira yeroo namatti waa murteessu isinitti si murta'a maatiin obboleettiin akkuma obboleettii keenyaati waan obboleessi yeroo jedhaanu dhageessanitti nu waa murteeffanna qabnaa jedhaa jira gaaddisaanis akkasi wanni kun immoo akka Oromoo gidduutti uumamu hin barbaanne nama naannoo tokko dhiisaati nama kutaa biraayyuu yoo ta'e wal argannaan nagaa waliin dhiisu qaalitti sheeyxaanni kun akkasiin dhiyaattu obboleessoo ajjala jirti lakkoofsa torba barreeffadhoo walgalii jedhiin yookii deemii itti bilbilii gara feete teessoo darabee ana dura dhaqiitii obboleettii kee nu dhiyeessi jedhan maqaa obboleettii kee obboleessuma akka haadhaa akka abbaatii feetu haadhaa abbaa kee bira dhaqiitii yoo lubbuun jiraatan nuufa jiraatan ammallee obboleettii kee dhaqii haadhaa abbaa kee bira taa'i feetu laayivii seeni gara beetanii obboleettii kee sana akkana maddaa deebiinuu akkasuma irratti nu fideeti gara beeti yoo ammas yoo online irra jiraatte amma kallattiidhaan na yaalate amma naa danda'ametti ammas inuma yaalaa yoo garuu hin jiraanne ta'e amale as jala jirti dhaamsa dhaamiif ibboo as jala jirti jechaadhu milkii anamma dubbachaa jedhamee yoo dhuguma as jala jiraattee dhaggeeffachaa jirti ta'ee yoo dhuguma online irra jiraatte ta'e jechuudha himuudhaan na yaalan jechuudha ammas himuudhaan alatti lakkoofsa kallattii waan tokko qabu duraa sun hin jedhu uummata Oromoo fuuldura dhaabbatee sob ani uummata ammaa kana baay'eetu fuuldurate jechuudha himuudhaan garuu ammas deebisee too na yaalaaf yoo naaf argamte jechuudha kallattii ittiin irratti naa bahuu dandeessu na yaala